Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa akkasumas immoo warroonni yeroo kanatti viidiyoo kana ilaalaa jirtan nageenyi keessan idduma jirtanitti kan eegame haa ta'u warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila ta'uu hin irraanfatinaa isin jechuun barbaada. Har'as dhimma tokko irratti odeeffannoo isiniif kan qoodu ta'a. Kunis dubartoonni akkamitti qorannoo ulfaa mana isaaniitti taasisuu danda'u, akkamitti ulfa ta'uu fi ta'uu baachuu isaanii adda baasuu danda'u kan jedhu irratti kan waliin mari'annu ta'a. Kanas akkaataa isaan hojjechuu danda'anii fi bu'aan qorannoo maal ta'uu akka agarsiisu isinitti kan agarsiisu ta'a. Gara kanatti ce'uu keenyaan dura garuu dubartoonni yeroo ulfaa mallattoolee akkamii ofirratti arguu danda'u, akkasumas immoo yoom dubartoonni ulfa ta'uu isaanii shakkuu danda'u kan jedhu mallattoolee yeroo ulfaa mul'atan tokko tokko kan kaasnu ta'a jechuudha. Mallattooleen baay'een isaanii hawaasa biratti kan baratamanidha. Dubartoonni yeroo mallattoolee kanneen ofirratti argan ulfa ta'uu isaanii carraan itti shakkan jira. Mallattoolee kanneen keessaa inni tokko marsaan laguu hafuudha. Dubartoonni walqunnamtii saalaa godhanii xuriin laguu isaanii yeroo isaan eeganitti kan hin dhufne yoo ta'e ulfa ta'uu isaanii akeekuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo baay'ee yeroo xuriin laguu isaanii osoo hin dhufin hafe carraan ulfa ta'uu isaanii waan jiruuf ni shakku jechuudha. Mallattooleen biroos jiru. Fakkeenyaaf dubartoonni yeroo ulfaa mallattoolee akka yeroo baay'ee ol isaan jechisiisuu, fedhii nyaataa dhabsiisuu, akkasumas immoo dubartoota tokko tokko irratti immoo dhukkubbiin harmaa sababa jijjiiramoota hormoonii yeroo ulfaatiin kan ka'e harmi isaanii fa'aa isaan dhukkubuu danda'a. Mallattooleen kunniin ulfaa akeekuu danda'u jechuudha. Kanaaf keessattuu marsaan laguu hafuu fi jijjiiramni fedhii nyaataa akkasumas immoo ol jechisiisuun kun hawaasa biratti baay'ee baratamaadha jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo wantoota kanneen ofirratti argan ulfa ta'uu isaanii shakkuu danda'u jechuudha. Mallattooleen biroo immoo dubartoonni yeroo ulfaa fuula isaanii irratti fa'aa naannoo kana gurraacha'uu danda'a. Kunis sababa hormoonii yeroo ulfaa maddisiifamaniin gurraacha'uun fuula irratti mul'atu kun ni jiraata jechuudha. Kanaaf mallattoon akkasii jiraachuu danda'a. Turtii keessa immoo mallattooleen akka gadameessi guddachaa deemuu akkasumas immoo sochii daa'ima gadameessa keessa jiru dhagahuu fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo mallattoolee kanneen argan ulfa ta'uu isaanii shakkuu danda'u jechuudha. Garuu akkamitti dubartoonni mallattooleen kunniin odoo hin mul'atin iyyuu xuriin laguu isaanii hafee yookiin immoo even xuriin laguu isaaniitu odoo naafin qorannoo taasisanii ulfa ta'uu fi ta'uu baachuu isaanii haalli ittiin mirkaneessan jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkamitti immoo mana isaaniitti wanta kana hojjetanii mirkaneessuu danda'u kan jedhu qophii kana keessatti ilaalla jechuudha. Kanaaf haga dhuma qophii kanaa nu waliin tura. Akkaataa qorannoon kun hojjetamu isinitti kan argisiisu ta'a jechuudha. Kanaaf gara qorannoo taasifamuu danda'utti yeroo deebinu meeshaaleen qorannoo ulfaa itti taasifaman jiru. Dukkana qorichaarraa argachuun ni danda'ama. Meeshaalee baay'ee salphaa ta'an akkaataan hojiin isaaniis baay'ee salphaa ta'e dukkana qorichaatirraa argachuun ni danda'ama. Meeshaalee kanneen fayyadamanii hojjechuun ni danda'ama. Isaanis gosa garaa qabaachuu danda'u. Haa ta'u malee akkaataan itti hojjetamu wal fakkeenya waan qabuuf isaan kanneen fayyadamuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo hojjennu wantoonni beekamuu qaban maal fa'aadha kan jedhu yoo ilaalle, tokkoffaa fincaan qorannoo ulfaatiif fudhannu ganama yeroo kaanu fincaan jalqabaa osoo fudhannee bareeda jechuudha. Kanaaf qorannoon kunniin hormoonii yeroo ulfaa maddisiifamu fincaan keessatti mul'achuu danda'u irratti hundaa'anii waan hojjetaniif hormooniin kuni fincaan ganamaa keessatti baay'inaan waan argamuuf carraan qorannoon kun ulfa argisiisuu isaa ni dabala jechuudha. Kanaaf fincaan ganamaa yeroo hirribaan ka'an fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf fincaan sana erga fayyadamaniin booda fudhataniin booda akkamitti akka hojjechuu danda'an immoo waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf meeshaalee kanneen yeroo ilaallu meeshaan qorannoo ulfaa ittiin taasisnu wantoota kanneen keessatti ni argama. Kanaaf isaan fayyadamnee akkamitti hojjechuu dandeenya, bu'aan qorannoo akkamitti ulfi jira ulfi hin jiru kan jedhu akkamitti beekna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf as keessatti yeroo kan ilaallatan ta'e
meeshaaleen kunniin iddoo kanatti iddoo salphaatti cituu danda'u qabu. Kanaaf iddoo kana fayyadamnee yeroo meeshaa kana kunnee ilaallu isaan keessa wantoonni qorannoo ulfaatti taasifamu jiru. Kana yoo ilaaltan wanti akkanaa keessa jiraachuu dandeessi. Wanti tuni akka meeshaan qorannoo ulfaatti taasifamu kun hin banneef barbaachisti malee yeroo qorannoo ittiin fayyadamnu akka hin banne taasisuudhaaf wajjin kan ol kaa'amtudha. Kan nuti qorannoodhaaf fayyadamnu meeshaa tana jechuudha. Meeshaa tana fayyadamnee qorannoo ulfaa ni taasisna jechuudha. Kanaaf meeshaa tana yeroo fayyadamnu sararoonni nuti ilaallu jira. Sararri nuti ilaallee ulfiin jira, ulfiin jiru ittiin jechuu dandeenyu jira. Akkasumas immoo meeshaan kun hin hojjetaa fi hin hojjetu kanarratti hundoofneet kan ilaallu ta'a. Kanaaf asirratti yeroo ilaaltan isarratti yoo isinitti mul'ata ta'e asirratti sararri lamatu jira. Sararri tokko kan argisiisu meeshaan kun hin hojjetamoo hin hojjetu. Maalidha? Yeroo tokko meeshaan kun expire ta'uus danda'a. Sababa garaagaraatiin meeshaan kun kan hin hojjenne ta'uu danda'a. Yoo sararri hojjechuu fi hojjechuu baachuu meeshaa kana argisiisu hin jiraanne ta'e qorannoon kun gaarii bu'aa qabeessa miti jechuudha. Meeshaan kun hojjechaa hin jiru jechuudha. Sararri kun control line jennaani. Control line kun kan argisiisu meeshaan kun hojjechuu fi hojjechuu baachuu isaati jechuudha. Sararri biraa immoo hin jira. Test line kan jennuun hin jira. Test line kan jennuun kun immoo qorannoo sanarratti dippeend ta'ee ulfiin jiraa fi ulfiin jiru kan nutti argisiisudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sararri lama kan bahoo ta'e ulfi akka jiru argisiisa jechuudha. Sararri tokko immoo kan bahoo ta'e isa control line qofoo ta'e ulfi akka hin jiraanne argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan hojjechuu dandeenya. Kanaaf mallattoolee kanneen yeroo ilaallu asirratti meeshaa kana yeroo ilaaltan asirratti yoo ilaaltan ta'e xiyyi jira. Xiyyi kun kan argisiisu asirratti maximum line wanti jedhu hin jira. Sarara yeroo fincaan keessatti meeshaa kana galchinu haga sarara kanaa ta'uu qaba. Sarara kanaa ol darbuu hin qabnu. Maximum linein sarara kana xiyyaan kan argisiisu jira waan ta'eef haga xiyya kanaa fincaan keessatti cuuphuun nurra jiraata. Asirratti akkuma ilaaltan immoo iddoo kana sararoonni dura isiniin jechaa ture control line fi test line iddoo kanatti mul'atu. Ammaaf garuu sararoonni lamaan kunniin mul'achaa hin jiran jechuudha. Kanaaf yeroo nuti meeshaa kana fincaan keessatti cuupnee baasnu sararoonni kunniin mul'achuu jalqabu jechuudha. Kanaaf meeshaa kana erga fincaan keessatti cuupneen booda sakandii 5 fincaan keessatti erga tursiisneen booda baasnee teechisna jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 10f daqiiqaa 5f erga ilaalleen booda erga eegneen booda sararoota kana ilaallaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti sarara tokko qofa yoo ta'e isa control line qofa yoo ta'e ulfi akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Garuu sararri lama yookiin immoo test line illee yoo kan wajjin jiraatu ta'e qorannoon ulfaa kun pozitiivii ta'uusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf ulfi sun akka jiru argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana hojjechaa ilaaluu hin dandeenya. Ammaaf na bira kan jiru bishaan qulqulluu fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya. Bishaan fayyadamnee yeroo ilaallutti garuu sararri ulfaa sun mul'achuu baatus control line yookiin immoo meeshaan kun hojjechuu fi hojjechuu baachuu isaa argisiisu sun hin bahu jechuudha. Kanaaf sararri sun yeroo bahu waliin ilaalla. Yeroo qorannoo ulfaa taasistan garuu meeshaa kana haga sarara kanaa daqiiqaa sakandii 5f erga fincaan sana keessa cuupdaniin booda daqiiqaa 5f eegdanii ni dubbistu jechuudha. Daqiiqaa 5 booda yoo kan dubbistan ta'e bu'aan qorannoo sirrii ta'uu baachuu danda'a jechuudha. Garuu immoo meeshaalee kanneen irratti yeroon turtii isiniif kennamu garaagarummaa waan qabaachuu danda'uuf dubbisuun hin barbaachisa jechuudha. Daqiiqaa 10 jechuu danda'u, daqiiqaa 5 jechuu danda'u. Akkaatuma ajaja meeshaa sanarra jiruun daqiiqaa sana eeganii dubbisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana cuuphnee wanta uumamu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kuni bishaanidha. Bishaan qulqulluudha akkasinitti himee. Kanaaf haga sarara
maximum line mul'atu kanatti bishaan kana keessatti ni cuubna jechuudha. Kanaaf sakandii 5 jechuudhaaf lakkaa'uu ni dandeenya. 1 hanga 5 yoo lakkoofne almost sakandii 5 wajjin walitti dhiyaatu waan ta'eef isa kana cuubnee ilaalla jechuudha. 1 2 3 4 5. Kanaaf isa kana ilaalla. Gidduudhaan sararri kun bahee ilaallutti wantoonni kana wajjin ammas wal qabatee beekuun barbaachisu maalidha? Bu'aan qorannoon kun yeroon inni negeetiivii ta'ee ulfi garuu jiru ni jira. Akkasumas immoo yeroo qorannoon kun poozitiivii ta'e immoo ulfi dhabamus jira jechuudha. Carraan akkasiis jiru. Kanaaf qorannoon kun yoo kan poozitiivii ta'ee mul'atu ta'e argisiisuun ogeessa fayyaa bira deemanii mirkaneeffachuun barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko tokko fakkeenyaaf odoo marsaan laguu hin dhufin yoo kan hojjetamu ta'e negeetiiviis ta'uu danda'a. Ulfi jiraate negeetiivii ta'uu danda'a jechuun ulfi uumamee sa'aatii gabaabaa keessatti qorannoon kun yoo kan taasifamu ta'e ulfi akka hin jirretti agarsiisuu danda'a jechuudha. Isa sana garuu irra deebi'anii yeroon booda torbaanota booda irra deebi'anii hojjechuudhaan mirkaneessuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo dhukkuboonni tokko tokko jiru. Keessattuu kaansariin tokko tokko jiru. Hormooniin HCG jedhamu yookiin immoo yeroo ulfaa mul'atu kun akka dabalu taasisan ni jiru waan ta'eef yeroo qorannoo ulfaa taasifamu wantoonni rakkoon fayyaa akkasii sun yoo jiraatan poozitiivii taasisuu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo poozitiivii ta'ee mul'ate ogeessa fayyaa bira deemanii mirkaneessuun hin barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo yoo yeroo gabaabaa keessatti qorannoon kun taasifamee bu'aan qorannoo isaa negeetiivii ta'ee yeroo muraasa booda irra deebi'anii qorannoo kana hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan bifa salphaa ta'een mana keenyatti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf mallattoo kana yoo ilaaltan dura mallattoon inni kun hin turre, mallattoon kun hin turre, amma garuu meeshaan kun akka hojjechaa jiru kan nu agarsiisu jechuudha. Mallattoon kun ba'uunsaa meeshaan kun akka hojjetu argisiisa. Garuu immoo kan ulfi jira ta'ee mallattoo sararaa kanarratti dabalataa mallattoon biraas iddoo kanatti ni jiraata jechuudha. Kun kontirool laayin jennaani. Teest laayin kan jennuun immoo sarara itti aanee jiru kan ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu argisiisu ni jiraata ture jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 5 booda kana dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf haala kanaan manatti bifa salphaa ta'een qorannoo ulfaa taasisuun hin barbaachisa jechuudha. Kunis rakkoolee ulfa wajjin wal qabatanii dhufan hambisuudhaaf akkasumas immoo hordoffii yeroo gabaabaa keessatti ulfi uumamee yeroo gabaabaa keessatti hordoffii jalqabuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bifa salphaa ta'een haala kanaan mana keessanitti qorannoo ulfaa taasisuun ni danda'ama. Wantoota kana wajjin wal qabatanii jiranis haaluma saniin ilaaluun barbaachisaa ta'a. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Subscribe gochuu hin dagatinaa, share like gochuudhaan namoota biroo biratti akka ga'uu danda'u taasisaa. Galatoomaa.